Raajii Amoos boqonnaa 9 lakkoobsa 11. Ammas Waaqayyo gaaf tokko immoo manni Daawit inni jige ol ka'ee akka dhaabbatu nan godha. Keenyan mana isaa isa dhagaas nan deddeebisa. Isa hurraa'es wal nan qabachiisa. Akka isaa durittis deebisee nan ijaara jedhee. Waaqayyo deebisee si ijaara. Harka keenya gooftaatti qabannee gooftaan nutti akka dubbatu hin kadhanna. Isa jabaa danda'a aboon keetii aangoon keetii galanniif ulfinni siif haa ta'u. Maqaan kee waaqarratti lafarratti bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Ati dhuguma gooftaadha. Ati dhuguma mootiidha. Mootummaan kee kan bara baraati. Ati jiraataadha. Warra siin amanatan isin jiraachifta. Elaa siin jiraanne yeroo kana geenye. Utuu ati nun gargaarre ta'e diinonni keenya ni miidhu turani. Ati garuu harka diina keenyaatti dabarsitee nun laanne. Amma immoo dubbii kee nutti dubbachuun jaalala kee haa ta'u. Waan hin dubbadhu kun kan sibraa ta'e duwwaa haa ta'u. Kan ulfina keef hin taane jechi tokko keessa darbee akkan hin dubbanne arraba koo eegi. Yeroon kun kan keeti. Iddoon kun kan keeti. Ulfinni isaa hundinuu kan keeti. Ati irratti ulfaadhu. Waan jechuu barbaadu waan dubbachuu barbaadu hundumaa dubbadhu. Maqaa gooftaa keenya Yesuusiin ameen. Sagalee Waaqayyoo mata duree Waaqayyo deebisee si ijaara jedhuun isinitti dubbadha. Ijaarsa diigame kan deebisee ijaaru Waaqayyoodha. Iddoo kanatti akka ilaallu Waaqayyo waan sadii tokko dubbata. Manni Daawit inni jige ol ka'ee hin dhaabbataa jira. Akka isaa duriitti nan ijaaraa jedha. Keenyan mana isaas isa dhagaas nan deddeebisa. Isa hurraa'es walitti nan qabachiisa. Akka isaa duriittin deebisee ijaaraa jedha. Waaqayyo iddoo kanatti kan inni dubbatu waa'ee Daawit miti. Baricha raajichi Amoos raajii kana dubbate waggaa baay'ee fuuldura gara waggaa 792 amma 76 kan ture barichi. Bara kanatti sabni Israa'el kakuu Waaqayyo isaaniif gale duwwaa fidi jedhu Waaqayyoon. Kakuu duwwaa eegu. Kakuu keenya fidii jedhu. Garuu ofii isaaniif isa Waaqayyoof waadaa galan hin eegan. Sababii waadaa Waaqayyoof galan sana hin eenneef kakuun isaanii hin ture. Gaafa kakuun isaanii turu maal godhanii isaanis Waaqayyootti duddagatan. Gaafa isaan Waaqayyootti duddagatanii Waaqayyo immoo akkas godhe. Sabni kun ergi inni isatti duddagatee harka warra Asooritti dabarsee kenne. Asoor inni jedhu Sooriyaa harraati. Harka isaaniitti garbummaatti dabarsee kenne. Kanaaf har'a Waaqayyo kan inni dubbatu waa'ee warra Israa'el bara sana biyya Asoor yookaan warra Asoor saba Asooritti garbummaadhaan dabarfamanii kennamanii miti. Har'a Waaqayyo kan inni sin ijaara jedhu saba Waaqayyo amma iddoo kana jiru bakka adda addaas taa'ee warra dhaggeeffachaa jiruuni lakkii amma ani deebiseen si ijaara. Waaqayyo deebisee na ijaara jira. Dabala jira. Waa'ee saba isaa waan dubbatuuf amma as keessaa kan jirtan jireenyi koo diigameera. Abdiin koos diigameera. Manni koos diigameera. Ikoonomiin koos diigameera. Homtuu hin jiru. Harki koo duwwaadha. Manni koo duwwaadha. Abdii hin qabu. Abdiin koo duwwaadha. Jettanii guungumaa warra adeemtan Waaqayyo sagalee isaa kanaan akkas jedha. Hin sodaatin ani deebiseen si ijaara. Isaayyaas boqonnaa 54 lakkoobsa 11 akkas jedha. Waaqayyo ati yaa Yerusaalem ishee dhiphachaa jirtu ati bubbeedhaanis asiif achi darbatamte namni si jajjabeessu hin turre
kunoo ani dhagaa gati jabeessaan sin ijaaraa hundee kees dhagaa sifroo sirraa nan dhaabaa jedha. Ilaa raafamaa kan jirtan buqqaa'eera kan jettan badeera kan jettan Waaqayyo dubbii isaa kanaan deebiseen si ijaara jedheera. Ammallee Waaqayyo deebisee na ijaara jedha. Tarii jireenya namaa waan tokko duwwaatu diiga jennee yaanna nuti. Namni utuma deemuu diigama, utuma nyaatu utuma dhuguu diigama, utuma taa'u utuma rafuu utuma buluu utuma ka'uu diigama. Jireenya namaa kana kan diigu Waaqayyo miti. Namatu yookaan Waaqayyoof buluu dadhabee yookaan kanaa achi immoo seexanatu yaada namaa keessatti hojjechuudhaan jireenya namaa diiga. Waaqayyo immoo isa seexanni diigu kana ani immoo deebiseen ijaara jedha. Har'as kaleessas boris Waaqayyo faallaa biyya lafaa faallaa seexanaa fi hanfoon keenya illee yaadu anaaf isiniif hin raawwata. Mee har'a jedha Waaqayyo jedha waan haaraa naaf raawwata jedha. Kanaafuu jedha ani abdiin qaba jedha. Abdii jiraataan qaba jedha. Jireenya namaa diiguudhaaf seexanni wantoota baay'eetti fayyadama yoo ta'e iyyuu wantoota muraasa tokkoon isinitti dubbadha. Jireenyi namaa kan diigamu bu'uurri isaa yaada namaati. Yaada namaa diiga seexan. Namni utuma jiru jiras utuu fakkaatu yaadisaa diigama. Dubbii Waaqayyo akkas jedha. Fakkeenya boqonnaa 4 lakkoobsa 23 akkas jedha Amaariñaansaa. አጥብቀህ ልብህን ጠብቅ የሕይወት መውጫ ከእርሱ ናትና። ዋንቲ ጅሬኛፍ ተው ያደ ገራ ኬሳ ዋን በኡፍ ያደ ገራ ኬ ጀቤሲቲ ኤገዱ ጀራ። አሜን። ነሞን ያደ ገራ ሳኒ ኤገቹ እንደንደኘ ዮምዩ ያን ሳኒ ዲገማድ ዮምዩ ጅሬኝ ሳኒ ዲገማድ akkuma beektan dhaabbiin qaban iddoo tokko dhaabbatanii Waaqayyoon eeggachuu hin danda'an. Sababni isaa yaada garaa isaaniitu diigamaadha waan ta'eef. Egaa Waaqayyo yaada garaa namaa isa diigamaa kana deebisee ijaara. Mee akkana jedha har'a jedha Waaqayyo jedha yaada garaa koo isa diigame deebisee naaf ijaaraa jedha. Lammaffaa seexanni kan inni ittiin nama diigu abdii jireenya namaa akka hin taane godha. Abdii nama keessaa balleessa. Namni abdiin qabu taanaan jireenya hin qabu. Namni kan jiraatu abdiif amantiidhaan Iyesuus Kiristoosin qabaachuudhaan jiraata. Kanaaf akkas jedha dubbiin Waaqayyo immoo macaafa Ibrootaa boqonnaa 10 lakkoobsa 23 yennaa ilaaltanii inni abdii nuuf kenne amanamaadha. Mee inni abdii naaf kenne amanamaadha jedha. Sadaffaani seexanni kan inni ittiin yaada namaa diigu nagaa namaa hata. Fayyaa waan adeemu fakkaataa nagaan qabu. Yookaan kana achi immoo dhukkubsatee ciisa. Nagaa hatuudhaan seexanni yaada namaa hatee jireenya namaa diiga. Kan biraan dinagdee namaa gadi fixee hammeessee namni akka hin jiraanne godheetu jireenya namaa hata. Seexanni kan inni diigu jalqabaa yaada namaati isiniin jedheera. Waaqayyo immoo kan inni jalqaba ijaaruu yaada namaati. Mee har'a jedha Waaqayyo yaada koon ijaaraa jedha. Yaadi namaa akkamittiin diigama? Waa sadiitu yaada namaa diiga. Tokko quufa, lama beela, sadii sodaadha. Namni gaafa quufu bakki hundumaa akkuma inni quufee jiraatutti fakkaata. Bakka hundumaatti akkasuma namatti tolatti fakkaata. Wangeela Luqaas boqonnaa 15 lakkoobsa 11 hamma 15tti yoo dubbifanne dubbiin Waaqayyoo akkas jedha. Gooftaa Yesuustu bartoota isaa otoo barsiisuu fakkeenya kana dubbate. Akkas jedhe namni tokko ijoollee lama qaba ture. Isaan lamaan kana keessaa inni quxisuun abbaa isaatiin
yaa abbaa koo ga'ee koo qabeenyaa kee keessaa naaf firii naaf kenni jedhee gaafate abbaasaa. Kanaaf abbaansaa ijoollee dhiiraa lama qaba, iddoo lamatti ture. Inni hangafni manumatti hafe, inni quxisuun waan hirameef sanaa calleeffatee jedha. Yeroo utuu hin fudhatin waan qabu hundumaa fudhatee hin sokke. Mana abbaasaa quufa jira, bakka dhaquus quufti waan jirutti fakkaate. Gaafa adeemu horii isaa fudhatee dhaqe sana tokko utuu hin hambisin yeroo gabaabaa gidduutti fixe. Argitu? Atuu isa ta'ee dumbulloon tokko iyyuu harkatti naftu turte. Abbaasaatu walitti qabe. Isa abbaansaa walitti qabe diige, inni immoo balleesse. Gaafa inni balleessu beelli biyya sanatti dhufe. Beelli biyya sanatti yeroo dhufu waan godhu wallaalee nama booyyee horsiisu tokko bira dhaqee maaloo jedhee itti of kenne. Namichi waan godhu wallaalee dhaqii booyyee tiksi jedhee lafa tika booyyeetti erge. Mana abbaasaa keessaa gammachuudhaan mana abbaasaa keessaa taznaanna'ee jiraata. Bakka bashannanee jiraata mana abbaasaa keessa. Amma eenyu wajjin jiraachuu deeme? Booyyee wajjin jiraachuu. Manni abbaa kee mana salphaasitti hin fakkaatin. Warri mana abbaa kee keessa, mana Waaqayyoo keessa teessee bakkee ilaaltan, mee yaadni keessan isiniif haa deebi'u. Yaadni keessan haa deebi'u. Kan akka mana abbaa keenyaa hin jiru. Mee kan akka mana abbaa koo gaariin hin jiru jedhadha. Sirrii moo sirrii miti? Mee warri sirrummaa isaa beektan sirriidha. Kan akka mana Waaqayyoo hin jiru. Manni warqeedhaan ijaarame gooftaan keessan jiru taanaan gatiin qabu. Mana keessan keessa gooftaan jira? Jiraadhu atis. Inni si keessa jiru kun si jiraachisa. Wanti nu keessa jiru yookaan nu jiraachisa yookaan nu ajjeesa. Yoo gooftaan nu keessa jiraate hin jiraanna. Shakkiin qabu waayyuu. Gooftaan nu keessa hin jiru taanaan nuyi mannee waan hundumaati. Itti galma waan hundumaati. Waanuma barbaadee dhufee nutti gala. Sababni isaa dallaa hin qabnu. Namni kun naqee booyyee wajjin jiraachuutti ka'e. Waan ittiin garaasaa guuttatu hin nabe. Kaleessa quufee jiraata. Har'a immoo qola booyyeen nyaatu hawwee. Isayyuu akkaataatti fuudhee nyaatee garaasaa ittiin guuttatu hin nabe. Waaqayyo yaada isaatti deebise. Namichi taa'ee ilaale. Gaafa waan ittiin garaa guuttatu dhabe. Asilaalee yennaan booyyeedha, achilaalee yennaan booyyeedha. Waan nyaatan hin jiru, barrisaa bara beelaati. Harkasaa keessa waan jiru, mana abbaa isaatii ba'ee sokkee quufee. Kanaaf maalan godhaa jedhe. Gara abbaa koon naqaa. Ameen. Mee warri yaadaan baddan gara mana abbaa keessanitti deebi'aa. Deebi'aa. Deebi'aa gara Waaqayyootti. Waaqayyo amanamaadha. Nan deebi'a jedha. Dhaqee abbaa kootiin, yaa abbaa koo, ani kana booddee mucaa kee ilma kee jedhamuun naaf hin ta'u. Garboota kee keessa akka isa tokkootti siif hojjedha. Na fudhadhu jedhe. Abbaan isaa garuu karaarra dhaabbatee eega ture. Hallelujaa. Gaafa nuyi abbaa keenya kana Yesus Kiristoos dhiifnee adeemnu garaan isaa waa'ee keenyaaf gabin jedhu. Dhaabbatee nu eegaa harka bal'isee akkana jedha dubbiin Waaqayyoo. Wangeela Maatewos boqonnaa 11 lakkoofsa 28 hiika Oneesimoos yennaan dubbisu akkana jedha. Isin dadhaboota nana ba'aan keessan kan isinitti ulfaate gara koo kottaa ani isinan boqochiisa. Ameen. Eenyuun boqonnaa barbaadu? Aara galfii barbaaddu? Mana Waaqayyoo malee hin jiru iddoo biraa. Mana Waaqayyoo keessaa miilli kee hin bayin. Namichi kun naqee abbaa isaatti kooluu galee. Abbaan isaa hin fudhate. Namni kun quufee baye. Garuu beela'ee deebi'e. Mana Waaqaa keessaa gooftaa biraa quufnee gaafa baanu, nutti tolee gaafa baanu, gad deebinee deebina. Hankanaa achi quufanii deebi'uun hin jiru. Kanaaf mana Waaqayyoo keessatti gooftaan isin haa eegu. Gooftaan isin haa eegu. Yaadi namaa akka inni Waaqayyoof hin jiraanne kan godhu beela hamaadha. Macaafa Ruut boqonnaa 1 lakkoofsa 1 amma 5tti darbee 6 yoo dubbifattanii akkana jedha. Mee iddoo sanatti nan dubbisa. Bara abboonni firdii biyya Israa'el seerrachaa turanitti beelli biyya sanatti bu'ee bara sanaa namichi tokko ture kutaa biyya Yihudaa Beetlehem keessa haadha manaasaa fi ilmaansaa lamaan fudhatee biyya ormaa isaa Mo'aab jedhamu hin naqe. Beela'ee kan beela'e biyyuma sabuma Waaqayyoo beela'ee
inni immoo biyya ormaatii quufa barbaada. Namni kuni beelatitti ammaate hin baane. Ergin biyya Mo'aab dhaqaniitu hin turin abbaan manaa hin du'e. 4 ta'anii ba'an 3 ta'an. Ijoolleen dhiiraa isaanii 2 hin fuudhan. Amma lakkoofsi isaanii 5 ta'e waan guddate fakkaata. Xinnoo ishee takka ture immoo ijoolleen sun 2 hin du'an. 3tti deebi'anii. Dubartoonni sun dubartoota warra Mo'aab waan ta'aniif ijoollee Waaqayyoo miti. Kanaaf Nuhaamiin harka guuttatteeti baatee gaafa deebitu garuu harka duwwaadha. Mana Waaqayyoo keessaa gaafa sii guutu ba'uudhaaf badaan fagaatiin manni Waaqayyoo anaaf isiniif gaariidha. Manni Waaqayyoo anaaf isiniif iddoo baqaati. Inni abbaarra haadharra firarra hin caala. Kanaaf isa jalaan deemin isa biraan deemin inni bara baraan jireenya. Mee Yesuus anaaf jireenya jedha. Inni sadaffaan sodaa hamaadha. Isa kana dubbifadhaa Phexrosin ilaala. Maatewos boqonnaa 26 lakkoofsa 69-74tti Phexrosi gaafa gooftaa Yesuus Kiristoos qabame itti ga'isaa sokkan mana mootichaa dallaa keessa ol seenanii yeroo muraasa gidduutti gooftaa Yesuus Kiristoosin yeroo 3 gane. An kanan beeku jedhe. Garuu Waaqayyo iyyandaanqoon itti dubbatee dhaqee qalbii jijjiirratee oole. Egaa waan 3 isinitti dubbadhe yaada namaa kan diigu quufa, beela, sodaa. Yoo quuftes, yoo beeloftes, yoo sodaattes bobaa Yesuus jala jirta taanaan hin jiraatta. Quufnaanis, beelofnaanis, jaallatamnaanis, jibbamnaanis namaan bobaa Yesuus jala jirta taanaan hin jiraatta. Kan akkasaa waan hin jirreef haalli yoo mijachuudhaa baate gooftaa dhiiftanii deemuudhaaf warri karoorfattan karoorri keessaniin ta'uu deebi'aa. Karoora keessanii sirreeffadhaa. Seexanni abdii namaa waan lamaan diiga. Inni tokko waan ijaan argamu, inni tokko waan gurraan dhaga'amu. Hallelujah. Tarii abdiin keessan waan diigame kan isinitti fakkaatu. Waan isin ilaaltan abdii keessan kan hin ijaarre isinitti hin fakkaatu. Waan isin dhageessan abdiin keessan waan raawwatamu kan isinitti hin fakkaanne. Waan ati ilaaltus, waan ati dhageessus irree Waaqayyoo gadi. Irree Waaqayyoo ol waan ta'e tokkoyyuu hin jiru. Waaqayyoon amanattanii jirtu yoo ta'e abdiin diigame deebi'ee ni ijaarama. Yoo ilaaltanii seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11-12tti gaafa ilaallu akkana jedha waa'ee Saaraa dubbata dubbiin Waaqayyoo. Abrahaam namni Waaqayyoo balbala isaa dhaabbatee utuu eegaa jiru, utuu dhaabbachaa jiru namni 3 utuu isaan gara mana isaa dhufanii argee jira. Abrahaamis itti fiigeeti jara kana dubbisee maaloo miilla keessan dhiqadhaa haara galfadhaa darbaa jedhe. Nama se'inni isaan nama miti. Waaqayyotu gara mana isaa dhaqaa jira. Harrammoo Waaqayyo gara mana kee haa dhufu. Gara ikoonoomii kee haa dhufu. Gara yaada keessa diigamee haa dhufu. Hin taani waan nyaatamu qopheessite Saaraan bixxillee bixxilte Abrahaam immoo qalma qalee isa booddee fidee hin nyaatanii Abrahaam dhaabatee nyaachise. Ergamoonni Waaqayyoo nama fakkaatanii kan isaan nyaatan mana Abrahaam duwwaadha. Macaafa qulqulluu keessan jiru waan akkasii. Hallelujah. Ergi nyaatanii fixanii booddee inni tokko ol ka'ee akkas jedhe Abrahaam Saaraan eessa jirti? Saaraan achi dunkaana keessa jirti ittiin jedhe Abrahaam. Bara geriyoowwana gara mana keetiitti deebi'ee nan dhufa. Haati manaa kee Saaraan ilma siif godhatti maqaa isaa immoo Yisihaaq jettee moggaafti jedhe. Amen. Bara geriyoowwana waan haaraa siif ta'a. Waan mana kee keessa hin jirre, waan ati barbaaddee dhabde, waan ati ilaaltee arguu dadhabde, waan ati fagootti ilaaltee sitti dhiyaachuu dide maqaa Yesuus Kiristoosiin siif ta'a. Naftaa jedhame siif haa ta'u. Mana Abrahaam keessa kolfi hin jiru. Kolfanii hin beekan isaan walii wajjin. Sababni isaa Abrahaam kakuu eega dhaabata yeroo hundumaa. Saaraan mana keessa jirti numa dhaabata. Maal gochaa jirtu isin? Kakuu eegaa jirtu? Mee warri eegaa jirtan? Namoonni xinnoon taane garuu kakuu iyyuu kan irraanfattan jirtu as keessa. Hafuura Waaqayyoon natti du'e kakuu keessan iyyuu kan irraanfattan. Hin irraanfatin dhaabadhu eeggadhu hin dhufaa. Dubbii Waaqayyo akkas jedham yoo ture iyyuu Waaqayyo hin dhufaa.
Mee waaqayyo naaf dhufeera. Naaf dhufeera. Kakuu inni naaf gale karaatti nafeera. Hallelujah. Saaraani hin kolfite hin seeqxee jedha dunkaana keessa. Maal kolfiti Saaraan jedhe? Maal ilaalte Saaraan? Kutaa sana yoo dubbifanne akkas jedha seera uumamaa boqonnaa 18 lakkoofsa 11 akkana jedha. Abrahaamii fi Saaraan lafa guuranii garaa dhukkubbiin dubartiitti dhufullee Saaraa irraa citeera. Kanaafis Saaraan garaa ishee keessatti seeqxe. Ergan dulloomee dadhabee abbaa manaa koo bira ga'uyyuu nan awwaaree abbaan manaa koos lafa guureera mitiiree. Eenyuun ilaalte? Ofii ishee ilaalte. Yeroo kana Abrahaam nama waggaa 99ti. Saaraan nama waggaa 89ti. Waaqayyo nama kakuu hin jabeessa. Waaqayyo nama kakuu shinaareessa. Sababii haaressuuf, sababii jabeessuuf Abrahaam dhaabatee kakuu isaa eegaa oola. Shin dadhabne waggaa 89 iyyuu dhaabatee eegaa. Hallelujah. Dhaabadhu eegin dhufaannati eeddu'e. Kanaaf ofii ishee ilaalte. Waan hundumaan gaafa ofii ishee ilaaltu waan mucaa godhachuu dandeessu ittiin fakkaanne. Kanaafiti seeqxee jedha. Gadi siqee 14 yennaa dubbifattan immoo akkas jedha ergamaan Waaqayyo. Saaraan maaliif kolfiti? Dhugumaan Waaqayyoof wanti dinqisiisaan hin hojjetamne jiraaree? Hin jiru jedhame? Jira. Wanti Waaqayyo gochuu dadhabu hin jiru. Indaam wanti gochuu dadhabu hin jiru. Waan dinqisiisaa hojjeta Waaqayyo. Amma yoo ilaaltan fayyina asitti ta'u waan dinqisiisaadha miti? Waan dinqisiisaa cabaan walitti ijaaramee miilli isaa wal qabatee ka'ee deemuun eessa jira? Hin jiru biyya lafaar. Waaqayyo kana booddees waan dinqisiisaan hojjeta. Isiniifis waan dinqisiisaa hin hojjeta. Mana isaafis waan dinqisiisaa hin hojjeta. Tarii kana booddee waayyuu hin jiru kan jettan waa jira'e. Eliyaasiin inni isinitti agarsiisa daqiiqaa xinnoo keessa. Eliyaas kun macaafa moototaa isa duraa boqonnaa 19 lakkoofsa 1-4tti doo dubbifanne. Ahaan mootichi wanta Eliyaas hojjete hundumaa tamittis raajota Ba'aal hundumaa billaadhaan akka fixe Ezaabelitti haadha manaa isaatti hin hime. Kanarratti Ezaabel gara Eliyaasitti nama ergitee akkuma ati raajota Ba'aal fixe boryoowwana yoon si ajjeesuu dhaabadhe Waaqayyooliin ana haa ajjeesan jette. Yemmus Eliyaas sodaatee lubbuu isaa oolfachuuf ka'ee hin baqate. Yihuudaa keessa mandaraa Bersheebaa yemmuu ga'ee naa'osaa achitti dhiisee ofii isaatii lafa onaa keessa adeemsa guyyaa tokko hin adeeme. Erga achi deemee booddee muka akka dhandhassaan tokko jala taa'ee achittis ani abboota koorraa waan ani wayyineef ana ajjeesi jedhee Waaqayyoon kadhate. Waan dhagayeeti amantii isaa sana jalaa balleesse. Borin duutaa jette. Inni kaleessa isaa wajjin hin ta'e abidda buusee har'as isaa wajjin jira. Hin galleef qoramsatitti baay'ate fakkaata. Ishee baqatee ba'e dhaqee muka dhandhassaa tokko jala taa'e naa'osaa gatee kunoo na ajjeesan abboota koorra hin caalu. Lakkii abboota irra caallamni caalta miti. Waaqayyo baratee jirtutti sitti fayyadamuu barbaada. Namoonni Waaqayyoof dhimma baasuu barbaadan Waaqayyo dorgommii nama galcha miti. Abboota warra du'anii wajjin wal si dorgomsiisa miti. Har'a lafatti jirtutti si barbaada. Namoonni Waaqayyoon dhaga'an, namoonni Waaqayyoon amanatan, namoonni Waaqayyoon abdatan har'as boris humni isaanii guutuudha. Har'as jedhame, boris jedhame, waan barbaade yoo jiraate iyyuu jedha. Seexanni waan barbaade yoo jedhe iyyuu jedha. Hayyo na waameef Waaqayyo karaatti nan biseera. Kan isinni bunni du'a Hawwaa Waaqayyo immoo jireenya Hawwaaf. Kutaanuma amma 5-8 amma 8tti ennaa dubbifattanii ergamaa Waaqayyo inni muka jala rafee nyaata qopheessee fi bishaan fidee fi Eliyaasin rurrukutee ka'ittiin jedhe. Gaafa ka'u buddeenni jira, bishaan ni jira, waan inni barbaadu. Waaqayyo waan ati barbaaddu sitti nirrisu. Waan ulfina isaaf ta'e nutti nirrisu Waaqayyo. Ka'ee nyaatee dhuge abdii kutateera waan ta'eef amma sirrafe.
Amma ergamaa Waaqayyoon dhufe cinaacha isaa rukute Eeliyaas kan nyaadhu dhugi. Karaan ati adeemtu fagoodha. Mee karaan ati adeemtu fagoodha waliin jedhaasin iyyuu. Eeliyaas hin nyaate hin dhuge. Humna nyaata sanarraa argate. Haalli kana 40 guyyaa 40 amma tulluu Waaqayyoo gaara Siinaatti adeeme. Dhaqee achi holqa keessa seenee achittis gooftaan barbaacha dhaqe. Lafati jirtutti si barbaada gooftaan. Yoo ati sodaattee waashaa keessa lixxe, yoo ati sodaattee bowwaa keessa lixxe, yoo ati sodaattee ofii kee dhossite, yoo ati sodaattee waan barbaadde taate, yoo ormi si dhosse, yoo namni si dhosse, Waaqayyo dhimma kee qabatanaan lafati jirtutti dhufee si barbaada. Lafatitti dhokattee si baasa. Lafa seexanni si dhossee si baasa. Lafa biyyi lafaa si dhossee si baasa. Kanaaf abdii kee hin kutatin, Yesuus har'as gooftaadha. Mee Yesuus har'as gooftaadha. Eeliyaas kun du'a barbaade, du'a dhoksaa. Waaqayyo garuu Eeliyaasin hin ajjeefne. Du'umayyuu hin arginin. Macaafa Moototaa isa 2 boqonnaa 2 lakkoofsa 9-12tti gaaf tokko Elsaa'i wajjin utuu deemanii hojii isaa ergii fixe. Ergi hojii kee xumuratte, yeroo kee xumuratte, hojii Waaqayyoo xumurte, Waaqayyo si boqochiisa. Kan kana achi boqonnaan hin jiru, inni fooniinis inni du'aanis. Isa booddee Eeliyaasiif Elsaa'i utuma adeemanii Yordaanosiin ce'aniituma deemanii konkolaataan Waaqaaf fardeen Waaqarraa dhufanii Elsaa'iif Eeliyaas gidduu galanii Eeliyaasin fudhatanii sokkanii. Haleluuyaa. Ariifatee na ajjeesi jedhe Waaqayyo kaayyoo inni qabu bara baraan jiraachisuudha. Ilaa warri inni biyya lafaa keessatti gidduu isaaniitti waan dinqisiisaa hojjete. Abidda Waaqarraa buuse. Samii kana cufe. Samii kana bane. Waaqayyo wajjin wallagaa. Waaqayyo wajjin wallagayi. Ati iyyuu dinqii hojjetta. Atuu inni bakkeetti du'e yookaan badee hafeera ta'e maal jedhu laata? Akkuma har'aa ga'istoota baay'ee jira. Kanaaf Waaqayyo warra ga'isanitti dabarsee sin laatu. Kanaaf fayyaadhuma isaatti ol fudhate. Mee galata Waaqayyoof. Namoonni jireenya abdii kutannaa keessa jirtan, abdiin kutatin akkas jedha dubbiin Waaqayyoo, itti marsee akka agartuu ijaatti eege. Amen. Nama Waaqayyooti ati taanaan abiddi Waaqayyoo sitti marsee jira. Nama Waaqayyooti taanaan birrachaa deemta miti. Ati quruphee miti yookaan bosonuu miti. Nama Waaqayyooti. Waaqayyo bitaa kee mirga kee ergamoota deemsisee sibira dhaabee gaafate adeemtu si wajjin jiru. Eegumsa Waaqayyoo keessa jirta. Yaanni diinaas irratti raawwate, yaanni diinaas irratti hojjete akka tileeyyaatu hin godhu. Yesuus gooftaadha. Tarii dadhabdee tataa, tarii dadhabeera ta'a. Waaqayyo deebisee si ijaara. Inni sadaffaan sheexanni maal diiguu barbaada? Nagaa diiga. Warruma nagaa walii wajjin jiraatan walitti kaasa. Yookaan kana achi immoo alaa mana waan inni gochuudhaaf hin yaalle hin jiru. Attamitti nagaan diigama? Waan sadan tokkoon isinitti dubbadha. Nagaan kan diigamu inni tokko araara dhugaa waliif qabaachuu dhabuurraan kan ka'e. Namni ana caalaa gaafa baay'isu nagaan hin jiru. Wajjin nyaataniif nagaan jira sitti hin fakkaatin. Wajjin dhuganiif nagaan jira sitti hin fakkaatin. Wajjin tajaajilaniif nagaan jira sitti hin fakkaatin. Nagaa inni kennu Waaqayyo akka nagaan jiru jira. Tarii nama baay'ee wajjiniin jiraachuu dandeenya ta'a. Araaran qabnu taanaan, dhiifaman qabnu taanaan, waliif dhiisuu hin dandeenyu taanaan, walitti bokognee deddeebina taanaan, isheenoo innoo kun akkas na godhe minii jennee quba ciniinnachaa deemna yoo ta'e hin jiru gooftaan nu wajjin. Nagaan hin jiru. Gooftaan kan inni jedhe Wangeela Yohaannis boqonnaa 14 lakkoofsa 27 irratti nagaa koo isin biratti nan hambisa. Nagaan ani kennu biyyi lafaa akka kennu miti. Garaan keessan hin raafamin jedhe. Haaloo qabattee kan jirtu. Kana na goote miti. Kana na godhe miti. Akkani mini. Akkasi miti. Dhukkubsadheellee na dubbisuu dide miti. Jettanii namatti ciniinnachaa kan jirtan nama Waaqayyoo miti. Namni Waaqayyoo namatti ciniinnachaa na deemu. Namni Waaqayyoo haaloo namarratti hin qabatu. Akkas jedha dubbiin Waaqayyoo Wangeela Maariqoos boqonnaa 11 lakkoofsa 25-26.
aarsaa kee dhiyeessuudhaaf iddoo aarsaa irratti yeroo dhiyaattu fuula Waaqayyootti Waaqayyoon galateeffachuudhaaf yeroo jettu yaada kee keessa namni si miidhe tokko yoo dhufe yookaan namni ati miite tokko yoo dhufe yaada kee keessa aarsaa kee sana achumatti dhiisi dhaqii obboleessa kee sanatti araarami yaa Waaqayyo araarri kee na bira hin darbiin jedhame namaaf araara gochuu hin dandeenyu taanaan araaraan argannu namni namaaf araara hin goone araaraan qabu araaraan argatu ofiisaafis kanaaf araara jireenya ofii keessaa dhufeen itti araaramu yoo miidhamtes Waaqayyo ijaa keen kaffala yoo miite immoo dafii qalbii jijjiirrannaadhaan deebi gadi jenne Yesuus gooftaadha nama tokkotu keessummoota tuun barsiisu yeroo tokko mucaa naafa tokko fidee dhufe waa'ee araaraa tuun barsiisaa jiru inni ka'ee utubaatti rarra'a naa dhiisiidha inni dhungata naa dhiisiidha maal taatan jaarsaan jedheen utubaa kana dhungata na seetee naman dhimma irraa qabu nu dhungachaa jira naa dhiisiidhe gaafa kamisaa gaafa galu mucaan naafti adeemee gale atis as taa'ii dhungadhu achitti yaada keetiin amantiidhaan dhungadhu inni sii dhiisa atis inniif taafe ati iyyuu naafa kan fiddee dhufte naafi kee adeemee gala araara yoo goote naafi mana keetti waliin galuum naafi jireenyaa mana kee keessan guutuum naafi ikoonoomii mana kee keessan guutuum naafi dhukkubaa mana kee keessan guutuum naafa mana kee keessaa baasuu barbaadda taanaan nama araaraa ta'e mee nama araaraa jedha nama araaraa ta'a Waaqayyo naafa mana kee keessaa baasaa yoo araara kana gochuu hin dandeenyu taane akkuma nama siniin jedhe maqaa naafa nuti inni lammaffaan jireenya dhiifamaa qabaachuu dhiisuu fi of tuulummaa bar tokko bara 92ti mucaa tokkotu maatiin isaanii baay'eedha abboloota lama qabdi bolaa durbaa lama qabdi isheedhaan shanaffaadha haadhaaf abbaadhaan torba intalli isheen dhuma gooftaa Yesuus Kiristoositti amante jarri in amananii gaafa isheen amantee galtu utuu isheen mana hin gahin manatti cufan gaafa mana geessu lafuma oolte bulii jedhaniin maal amma eessan naqaree jette obboleettii ishee taantutti ati haadha ishee gaafannaan lafuma oolte bulii jedhittiin jetteen intalli dhattee amantoota bira dhattee in bultee in ooltee guyyaa 5 teesse gaafa guyyaa 5ffaa homti mana isaanii keessa jiru raafama keessumaa gaafa haatiif abbaan manatti ol galanii waan hunduma raafama mi'i kun raafama waan jiru kun raafama lafti kun raafama marcumni raafama sireen raafama maaliidha ennaan yeroo sana ndiribbiidhaan hin beeku ndiribbi Yesuus gooftaadha hunduma raafama mana keessa marcuma rakkatti ta'an hin qaban sireen rakkatti rafan hin qaban gabateen biddeenatti nyaachuu dhufe hundumtuu raafama kor jedhaan dhaqanii mucattiitti manii maali warri kee kunoo torban ga'uuf jedhu hedduu raafamuutti ka'anii jedhan maali salphaadha miniyetti mucaan keessanoo salphaadha jetteedhan dhaqanii menuu fidaa kaa'edhan ameen maal waan ati ittiin barbaadamtu si keessa kaa'o yommuu dhuftu ala mana jala dhaabattee ilaaltee maqaa Yesuusiin gab jedheette ameen maqaa Yesuusiin gab jedhi gaafa isheen jettu hundumtuu raafamuu dhiise haleluuyaa gooftaan si wajjiniin jiraannaan warra raafaman iyyuu gab goota gooftaan si wajjin jiraannaan ati lafa jirtutti qoricha gooftaan si wajjiniin jiraannaan ati ofii keef iyyuu qoricha hin dhaabbate hundumtuu sireen sirbuu laftu sirbuu marcumni irra taa'uu dadhabanii hundumtuu gab jedheen buna danfisnaa jedhaniin buna danfisuutti ka'anii isheen teessee gaafa isaan buna dhuguutti ka'an baatee sokkite nan deemaa maaloo giiftii koo isa dhaxxasan uraasuu dhiiftee abbaa faati duukaa bu'anii qabatani haleluuyaa akka ati barbaadamtu godha Waaqayyo agartee utuu of tuulummaadhaan mucattii manaan baafne ta'e sababii gooftaa fudhatteef jarri raafamaniin raafamatti fidee intalattii immoo humnaan wajjiniin ta'ee isa isaanii raasu gab godhee intala iddoo argachiise Waaqayyo isa raasu isa biyya raasu isa lafa raasu hundumaa gab godhee iddoo si iblaata Waaqayyo nangatu edadame Qolaasaayis boqonnaa 3:12-14 dubbifadhaa sadhumaan isinitti dubbadhaa seexanni maal gooti namni jireenyi isaa akka inni badu gochuudhaaf ikoonoomii namaa diigdi Waaqayyo immoo isa diigame ijaara ilaa namni baay'ee nama as keessa ikoonomiin keessan kan diigame kun amma deebi'een ijaaramaa attamitti immoo ijaarama jettanii kan yaaddani eeyyee Waaqayyo deebiseen ijaara jedheera
waaqayyo ikonoomii koo deebisee ijaara jedhame isaaf salphaadha jedha. Maaliif dinagdeen namaa diigama? Seera Lewwotaa boqonnaa 26 lakkoofsa 3 amma 6tti isiniin dubbisa. Isin akka seerrata kootti yoo deddeebitan, abboommii koos yoo eegdan, akka isaattis yoo hojjettan, yommus ani immoo bokkaa koo yeroo isaatti isiniif nan kenna. Lafichi barakataa isiniif hin kenna. Mukeetiin bakkee ija hin godhatu. Sirrabsiisaan midhaanii keessan hamma yeroo iji waynii ciramutti hin tura. Iji waynii ciramuunis hamma yeroo sanyiin faca'utti hin tura. Wanta nyaachuu barbaadan hin dhabdan, hin qabaattu. Biyya keessan keessas nagaatti hin jiraattu. Isin akka seera waaqayyootti yoo jiraattan, akka seera waaqayyoo akka inni barbaadutti jiraanna taanaa waan nu barbaachisu hin qabnu. Akkasuma jedha ka dubbii waaqayyoo kanatu. Akka seerrata kootti yoo jiraattan, muki keessan ijaan godhata. Iji mukaa utuu hin dhumin bakkeedhaa faca'a. Inni faca'e immoo utuu inni hamamaa jiru ammas iji godhata. Bonaaf ganni hin jiru. Bonas ija argattu, gannas ija argattu. Bonas hin quuftu, gannas hin quuftu. Egaa namoonni manni keessan duwwaa ta'e, jireenyi keessan duwwaa ta'e, maal falli koo jettanii, maal malli koo jettanii amma kan yaadaa jirtan, fallisaaf mallisaa tokkicha. Innis seera waaqayyoo eeganii jiraachuudha. Araara waaqayyoo waamuudha. Araara waaqayyoo ofirratti waama. Araara waaqayyoo mana keessan irratti waama. Araara waaqayyoo hojii keessan irratti waama. Araara waaqayyoo bara keessan irratti waama. Araarri isin duwwaaf utuu hin taane safara keessanii mandara keessaniif waama. Biyyaaf, magaalaaf, baadiyyaaf araara waaqayyoo waama. Araarri waaqayyoo gaafa dhufu isa si saamu gab godha. Isa mana duwwaa si godhe, isa harka duwwaa si godhe gab godha. Gab gochuu duwwaa mini ati iyyuu gabiitti jiraatta. Ani iyyuu gabiitti hin jiraadha jedhame. Waaqayyo isa nu saamu nurraa gab godhe nus gabiitti akka nu jiraannu godha. Egaa obboloota koo waa afur isinitti dubbadheera. Jireenyi namaa nyaataaf dhugaatii qophaa miti. Jireenyi namaa gooftaa wajjin jiraachuudha. Namoonni keessi keessan isin ceepha'u. Namoonni keessi keessan hin jirtu isin hin jedhu. Har'a guyyaatti gooftaatti araaramtanidha. Guyyaa gooftaan yaada keessan deebisee ijaaruudha. Guyyaa gooftaan jireenya keessan deebisee ijaaruu jalqabuudha. Guyyaa isin immoo iddootti deebitanidha. Kanaaf gooftaa wajjiniin jiraachuudhaaf isa nama ijaaru kana, isa ijaaree nama dhaabu kana, isa nama hin ganne nama biran darbine kana isatti firoomaa jiraadha. Gooftaan deebisee si ijaara. Dhaabbanni kana nume ijaarsa addaa isa kanaan duraa miti. Haaraa si ijaara gooftaan deebisee. Jireenya kee ijaara, bara kee ijaara, biyya kee ijaara, naannoo kee ijaara. Meenan ijaarameedha ammas. Gooftaa si haa galatu. Eebbifame. Dubbii gara keenyatti ergiteef ulfaad. Galata siif qabnaa si haa galatu. Shagalatu. Roba ya habo gana marada basti.